dhufuu qaba gadi dirqama dhufuu qaba Mubaarak amma wanti sinna gargaartan Oromoon ilaa dhaggeeffadhaa. Jechi kun jecha dhugaati wallaahi. Yaa Oromoo dhaggeeffadhaa. Mucaan hin dhukkufataa miti hin jaallattani miti hin jaallattu hin dhukkufataa yoo ta'e hikimnaa isaa jalqabu piroosesii haa jalqabu namni yaalameen fayyasii galee du'aayii keessanii waliin. Prosesii jalqabee yoo maallaqni achitti hanqate illee dirqama miliyoona 3 akkan harkatti hin kennitu kan prosesii kan adda addaati si galee meebii miliyoona 1 qabsiisuu dandeessa itti aanee miliyoona 1 hangasitti illee yoo hanqate achumatti akkama akkasitti Oromoo birmadhaa jechuun rakkoon qabu. Callume dhani ta'anii maallaqa qofaa fi xiyyeeffatanii taa'uun kun miidhaa guddaadha. Nama kanatti mudhabee maaliif obboleessan qabu obboleessa akkasitti isaaf rifatu isaaf ta'uun qabu hadha nama ajandaa fidee yoo barbaade Mubaarak hin dhukkuffanne yoo barbaade immoo Mubaarak hin dhukkuffanne jedhanii walitti duuluu leelaa nagarru. Tasa Mubaarak miira biraa keessa galchanii akka inni kichuuttaaf gochuudha. Kanaafuu wanti isaa fayyadu wanti Mubaarak fayyadu an akka obboleessaatti. Wanti isa barbaachisu birrii meeqa barbaachise yaalii isaatiif miliyoona 3dha. $30,000 እና $30,000 እና ነው ብሪ ሚሊዮን ደግሞ ማለውን ከሲታ አላኩልሃል እና ወንቲ ቢሰበር ባችሱ ህክምና ጀልቀቡ ቀባ አተተማን ሲኔገሌ ኖ ቱርኪናችን እንደሙ ኢትዮጵያ ዱፌ ጥቁር አንበሳ ዳሪ ፈሪን ወረቀኒ በይፊ ኢሚዲየትሊ ፓስፖርቲን ሊዮቴ ሳቲ ጉያ ለመት ሲምባ አማ ጉያ ተኩት ሲምባ ሀልሳ አልባል ከናፉ ወንቲ ጉዳን ህክምና ሳይወሩ ኩፈቴረ ተኤ ሀዱፌ ህክምና ሳጀልቀቡ ዮህን ታኔ አጀንዳ ሀደስ ትፍደኒ fakkeenya badiin akka dhuunfaa kootti badiin kee maali jetta pirezidaanti Maammee Fiinansi gaafa badiin jira hin jiru keessa hin jiru immediately saatii kana amma saatiin badiin qoratamu miti immediately namoonni Mubaarakiif quuqamtanu namoonni namummaa qabdanu himaaniti namoonni yaaddanu lij rakkina macarrashaa irra ga'eera kana booda yaalamuu qabaa jedhe yeroo himatus dhageessanii tunnis gubbatii koo irratti wanta akka bishaanii ba'ee jedhe inni dhoona nan du'a kanaafuu hatamaan Turkii adeemuu jedhame ta'anii giiftiif maallaqa malee si galee wanta amma wanaa dhaga'amaa jiru meerre jechuudha piroosesiin jalqabe kan jedhamu hin jiru. Turkiinaan akkamuu hin danda'u Gibsiin hakimannaa biyya kanatti hin danda'amu Turkiitti malee jedhaniiruun barreessaniiruuf. Kanaafuu obboleessa koo amma gara ajandaa biraatti galchanii miira keessa galee akka inni wal arrabsee intina akkana naan jettee dhukkuffanne jettee abaarsa keessa galamee maal jedhamee garee qabatame walitti duulamu sun innis ajandaa kan biraa ta'ee ummata waliin fixuudha. Wanti barbaachisu Mubaarakiin waan tokkitti Oromoon amma asirra jirtan hundi keessanuu na gargaara riikardi godhaa faffacaasaa. Mubaarak gara yaaliitti adeemu jedha. Hikiminnaa haa jalqabu jedha piliis. Birrii hanqate wallaahi itti fi isa simbuustanii waliin anatu kenna dhaggeeffadha isa simbuustanis isii hanqatte sinatu guuta. Isa simbuuftan miliyoona 2 buuftan miliyoona 2 dabalee. Miliyoonni 1 hanqatte jechuudhaan isii sitti dabalee natu guuta na amanaa. Piliis. Kanaan na gargaara jechi kun jecha obboleessaati. maal jetta faatu Kanaan na gargaara. Egaa akkam sagaleen kun Akka dheessadha kan jalqabe akkuma inni jalqabee nan keessatti qabiyyatti akkatasiin jedheera silas. Wanta gaafattu tokko wanta dubbattu tokko bakkaa fi akka yeroo utuun eeggatiin dubbatta taanaanii babal'ataa deemuu danda'a kallattii isaa gadhiisuu danda'a. Ijoolleenis waanuma wal jaallatanuuf waanuma walitti dhiyaatanuudhaa fi haasaa akkuma qoosaa akkuma salphaatti walitti kakaasantu babal'atee as ga'e. Sanas ta'u kanas wantichi amma qabbanaa'eera hundiyyuu mana isaatti galeera. Ammoo dogoggorri guddaan an arge gamas gamanas abalu hin jedhu. Yeroo Mubaarak dhukkubsateera dhukkubeera na dhukkuba jedhutti
Gaaffii akkanaa kaasuun haamilee nama sanaatiif illee gaariin turree. Gaaffii yeroo isaa eeggateen turree. Amma namni kun yaalamutti isa jedhudha yaadnan qabu. Yaada amma maammeen kaas irratti immoo Mubaarik nama maatii qabudha. Haadha manaa qabaa. Maatii qabaa keessa jira. Nangala yoo jedhe yookaan gara yaalaan deema yoo jedhe amma ka'ee amma deema miti. Kiliinika mana isaa bira jiru deema miti. Si galee wanta maatii keetii waa'ee mana keetii arreenji gochuus barbaachisa. Maatii isaatiif isadha mataa ta'ee kan bulchu waan ta'eefi dhimma jaraas kallattii qabsiisuutu dirqama jechuudha. So kun isa eeggata. Inni kan biraan immoo Mubaarik kan obboleessa kan kee duwwaa miti. Pirezidaantii Maammeen wanta sirreessuu qabdu hunda namaatiif obboleessa, kaaniif abbaadha. Namoota kaaniif nama sagalee ta'udha. Wanta qabdutti fixxee obboleessa keetiif dhaabbachuu dandeessa eenyuyyuu akkasii. Garuuti haquma isaa walitti himnaa. Mubaarik achi ba'ee as dhufee biyya ga'ee ka'ee bakka yaalaaf isa barbaachisu dhaquudhaaf wanta baay'ee isa barbaachisa kana. Buusii baay'ee isa barbaachisa. Kallattiidhaan yaalitti galuu jechuun sirriidha. Kophaa koo nan yaalchifadhani jedhu kun garuu soba. Namoota jecha hin taane nama baay'eetu isa jaallata. Lakkoofsan qabu namni Mubaarikiin jaallatu. Namni isaa wajjin dhaabbatus. Namoota isa gargaaraa jiraniif gargaarsisaa jiran haamilee jiraan tuqin miira keessa galtee jechuudha. Dhukkubbiin obboleessa keetii akka obboleessaattis itti dhaga'amuun akkuma jirutti ta'ee atis miira kee to'adhu. Namoonni Mubaarikii wajjin dadhabaa jiran Mubaarik gargaarsisuudhaaf gargaaruudhaaf jecha arrabsamaa jiran itti duulamaa jiru kabaja qabaachuu qabu. Kireeditii fadhaa isin birrii isa walitti qabame erga ni du'e booda adda qoodachuu fi waan maal waan jedhu kana miira keessa galtee dubbatan sirrii miti. Akkasis ta'uun qabu. Namoonni isa nama galchuun dhiisaame bakka haamileedhuma mucaa kanaa eegaa. Dhukkuba cimaa gatii ta'eedhaaf malee Mubaarikis nama ija namaa dura dhaabbachuu barbaadu miti. Maammee miira keessa galtee dubbatan. Isinin siin jedha yoon dogoggorina of golcha. Obboleessa akkasumas obbolummaa Islaamaa waan hundayyuu walitti qabnaa sirriidha. Haa ta'u garuu keessaan obbolummaa Islaamaatii fi obboleessi haqaa ka garaa waliin dhalatanii so garagaraa. So kanaafuu pirezidaantii Maammeen obboleessa isaati obboleessa hin qabu jechaa ture. Nama akkanatti isa bira dhaabatee akkana ta'ii yaalatti seeni maal jedhuun hin qabu jechaa ture. Inni iyyuu obboleessa namni kun biyya baqaa keessa jira sirriidha. Fayyaadha itti jirti. Maaliif asirratti nu waliin maaliif inni yaalatti hin seenne jedhee maaliidhaaf gaafii dhiheessaa pirezidaantii Maammeen jechuudha. Keessaan Mubaarakitti mee akkamii wanni irra jirtu maaliidha yaalatti hoo hin dhuftu akka yaalatti seentuuf maal jedhee isaan marachuu qaba malee nuun jechuudha.